akkam jirtu naguma? Nagaadha galatoota. Iccitii bantiin jedhama. Eenyuun akka taate daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaaf himi. Maqaan kiyya Fiisumaa Gaaromsaa Jabeessaan jedhama. Hayyee godina kamitti dhalatte Oromiyaa keessa? Kamitti dhalatte Walisoo jedhama. Godina Shawaa Kibba Lixaa. Hayyee mee akkamiinitu gara waraana sirna PP'tti dhufte? Dura waraana humna bilchiginnaa keessan ture. Achii booda Tigraay fa'aan lolaa ture. Lolees deebi'ee booda Oromoo waan rukunneef asitti dabalameera. Hayyee mee jalqaba gara kaaba impaayera Itoophiyaatti isin bobbaasanii mootummaa Tigraay waliin wal waraanaa akka turtan ka dubbachuutti jirtu. Gara Oromiyaatti yoom isin deebisanii? Gara Oromiyaatti kan dhufuu dandeenye ji'a 11ffaa keessa dhufnee as dabalamnee aanaa Gidaamii kan jedhamtu ganda buriidhaa achirra turre. Hayyee gara Oromiyaatti yeroo isin bobbaasan dirqama akkamii isinitti kennanii Oromiyaa keessa deemtanii yookaan godina Qellem Wallaggaa aanaa Gidaamii ganda buriitii maal gootu isiniin jedhan dirqama akkamii isinitti kennanii isin geessan? Shiftaa abaaboo shanee kan biyya rabbashu saba umaan beekne baasee kan qalaa jiru isa akka rukuttan jedhamnee dhufneera. Hayyee ergaa aanaa Gidaamii ganda buriitti bobbaatanii sakattaa waraana bilisummaa Oromoo baatanii beektu injifannoo isin argattan immoo jira? Dhimmi jenneetuma deemna injifannoon argines hin jiru abaaboo faanas waliin argine dhimmi jedhamee nama nagaa manaa gadi baafamee reebamuu kan dararamu kan hidhame jira. Mee waraana bilisummaa Oromoo sakatta'uun cinatti uummata Oromoo qeerroo Oromoo dararaa akka turtan nama nagaa akka reebaa turtan beekamaadha. Ajajni akkasii sun eessarraa isinitti darba? Ajajni akkasii sun kan darbu ajajaa keenyarraa nu oliiti. Hayyee egaa waraanni bilisummaa Oromoo nama akkamiiti waraana akkamiiti jedhanii isin barsiisaa turan kaleessa? Kaleessa waraana biyya saamu waraana dafqa namaatiin bulu kan nama reebu kan nama qalu jedhanii nu barsiisaa turan. Hayyee har'agaa waraana bilisummaa Oromoo bira jirtaa mee akkamiin mooraa PP gadhiistee bahuu dandeesse ati jalqaba? Ani immoo dubbii isaanii waan dhaggeeffadheef dubbiin kun immoo waan kan isaan jedhan sun soba waan ta'eef ani Oromoo waan ta'eef fayyadadhe immoo masaaraa fayyadadhe isaan tokkos waan hin dandeenyeef hidhannoodhaan bahee itti dabalamee jira. Hayyee erga waraana bilisummaa Oromootti dabalamtee wanti sirra ga'e fakkeenyaaf kaleessa dheengaddaa waraanni bilisummaa Oromoo nama saamaa nama qalaa isin qala kanaafi of eeggannoo godhaa isiniin jechaa turan. Waraanni bilisummaa Oromoo dhuguma waraana nama qaludhaa waraana nama saamuudhaa maal argite? Wanti ati taajjabde maaltu jira? Waan tokkoyyuu hin argine kaleessas dubbii isaanii soba akka ta'e nan beeka ammas sobaadha waan tokko wanti argin jiru. Hayyee uummata Oromoo dararaa turtan osoo hin beekin dirqama qaamni olaanu isinitti kenne qeerroo Oromoo uummata Oromoo hawwanii fi shamarran Oromoo dararaa turtaniin maal jetta? Kanarroo kan hin darareef dhiifaman jedha. Hayyee hiriyoota kee kan akka kee mana bilchiginnaa keessa ta'anii ilmaan Oromoo uummata Oromoo dararaa jiraniini maal dhaamtaaf? Isaanii wannan dhaamu akkuma nani lubbuu kee fudhadhee hidhannoo koo fuudhee bahe isaanis immoo akka achi keessaa ba'an nan barbaada. Hayyeen dhaggeeffattootaa fi daawwattoota arraata biyyoolessa Oromiyaa kan daawwachaa fi dhaggeeffachaa turtan afgaaffii miseensa komaandoo sirna PP sirnicha ganuun godina Qellem Wallaggaa aanaa Gidaamii ganda burii irraa ba'uun waraana bilisummaa Oromootti harka kenna. Mee dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaaf ifa akka ta'utti ati eenyudha? Maqaan kee eessatti dhalattee maal hojjechaa immoo turte? Ani maqaan koo Yohaannisii Mitikkoo jedhama. Kan itti dhaladhe godina Daldalaa aanaa koo Laalotee hojii hojjetaa ture. Kun barumsa baramtuun baradhee karaatii nagabanii dirqamaanii nagaan gaanii waraanatti eegalanii. Bara kam ati kan leenjii dhaqxe? Ani baruma 2014 galee waraananii. Mooraa waraana bilchiginnaa kam keessatti leenjii fudhatte? Tolleettan leenji'ama kan itti leenji'ame. Ayyaati miseensa kamidha? Raayyaa ittisa biyyaa ofiin jedhanii moo poolisii humna addaa Oromiyaa ofiin jedhan kamidha? Raayyaa ittisa biyyaadha. Erga leenjii xumurtanii eessa faatti bobbaafamtanii hojjechaa turtan? Erga leenjii xumuranii Dammaraa Affaan Magaalaa Maayilii achirra jiraawwanne achi baanee galma deebii kana dhufnee achi namoota giddaayyaa deemaa turre. Ayyee amma eessa jirtati? Amma beekiin hin jedhamu. Yeroo ammaa naftaa ka'aa jirtu kana waraanuma mootummaa taatee achitti itti fuftee jirta moo achi keessaa baatee jirta? Eessa jirta? Ani amma keessaa deema gara waraana Oromootti dabalanii jira. Gara waraana bilisummaa Oromootti dhufuudhaaf maaltu si kakaase? Ani gara waraana bilisummaa Oromootti dabalamuudhaaf
gammachuu guddaa kanatti dhaga'amu jira. Bakka yaada koo gara kana raawwate gara isaanitti deebi'e. Jechuun kiyya ati miseensa waraana bilisiginnaa yookiin raayyaa ittisa biyyaa ofiin jedhan turte. Achi keessa osoo jiraachaa jirtu maaltu sitti dhaga'amnaan sirna sana gantee hin barbaadu jettee baatee gara waraana bilisummaa Oromoo dhufte maaltu sitti dhaga'ame maaltu immoo si kakaase? Ani yammara kan lafa kaanee dararama baay'eetu jira. Yoo dubbanne dubbii keenya naannoo ta'u walgeenyi naannoo irratti yoo dubbanne dubbii keenyaan galmanii hin ta'u. Kana keessaa immoo kanuma biyya keenya keessatti baay'ee cunqurfamaa jira. Sumaan bakka cunqurfamuu raayyaa jiraatu beekan jira. Ayyaa akkamimee mooraan ati keessa turte waraanni sirna bilisiginnaa waliin socho'an kun waliigaltee qabu wal dhageettiin isaanii immoo akkami akka hubachaa turtetti? Ani akka hubataa irratti waliigalteen hin jiru. Garaagarummaa jira jira. Adda addummaa gaddaadummaatu jira. Sinutti akkanaatti dubbannaa illee waan baay'eedhaan kan tuffaramaa jira jechuudha. Kanumaaf jedhee kanaan. Kan isin tuffatu kun eenyu saboota birooti moo Oromooma keessaa warra faayidaadhaaf jiraatan moo saba akka ammagaa finxaaleeyyiin Amaaraa mootummicha keessaa iddoo qabatanii jiru jara kanatu achi keessatti sin dhiiba? Achumatti jara Amaaraa kun yoon dubbanne yoon nama Oromoo kaane nama addunyaa waan biraatti shakkanii bakka jechuumatti jaruma Amaaraa jiru bakka walii galchanii. Ayyee gara waraana bilisummaa Oromoo dhufuu keetiif maaltu sitti dhaga'ama? Maaliif waraanni bilisummaa Oromoo kana fakkaata jedhee egaa isin barsiisaa ture. Murni bilisiginnaa yeroo leenjii isinii kennaa ture. Egaa waan mootummaa irraa dhageesseef dhuftee immoo waraana bilisummaa Oromoo biraa dhageesse wal bira qabdee maaltu sitti dhaga'ama? Waan tokko illee dhugaa keessa jechuun mootummaa yaadee bakka waan baay'ee itti baasee arginu bakka amma tokko dhugaa keessa galee madda baafate jechuudha. Dhugumaan waraanni bilisummaa Oromoo nama miidhee nama caccabsee miseensa waraana mootummaa harka kennate dhabamsiisee waan akkasii isaa godhu argiteetta argatatte. Amma miseensi guddaadha waan tokko argeen beekuu moo erginatti beekaneessaa nyaata dhugaatii irra jira bakka waan tokko rakkoo tokko argeen jiru. Garuu oduu akka nageetti hin ajjeesu nama akka hin ajjeesu jedhanii waan baay'ee deeffatan garuu manatti waan tokko argine bakka waan tokko illee ammaa isaan hundumtuu soogale jechuudha. Ayyee aanaa kamirraati kan itti baatee maal fuutee gara waraana bilisummaa Oromoo dhatte immoo? Kanin bee masaaraa kun guutummaa hidhattee waan beektu akkuma jirutti masaaraa kun hidhattee kan ta'e jechuudha. Ayyee kilaashii AKM ka durii moo ka booddana mootummaan meeshaa gurraachaan fidee maal jechaa ture isa kamiiti? Kilaashii isa gurraacha isa booddana addisii gurraacha. Ayyee aanaa kamirraa baate mooraa kamirraa baate? Beegiidha. Ayyee lixa Wallaggaa Beegii jechuudha. Aanaa Beegiidha kan inni. Ayyeegaa dararama uummata Oromoo irra gahaa ture ilaaleen ba'ee jetteetta mee dararaan uummata Oromoo irra waraanni sun geessisaa ture yeroo waliin socho'aa turte yeroo waliin jiraachaa turte maal fa'aa argiteeti? Ani amma isaanii jiraat jette waan baay'ee argaa ture dheengeetti maqaa tuksiin achitti baname ture waraanni bilisummaa Oromoo gabaa katamaa keessa galanii achi gaafa deebinu katamaa keessa tuksiin banamee gaafa gara kaampii galuu ijoolleen qeerroon afurii mangarasa jedhufanii naanii qabanii ajjeefaman jennaan akkama jennee wallollee sirriitti dhagaame ijoollee Amaaraa. Ayyee nama sammuun isaan hojjennee nama dhukkubsataa faatu du'e magaalattii keessatti faa jedhama. Lola dheengaddaatiin wal qabatee egaa kana warri akkas godhan eenyu? Kana kan akkas godhan ijoolleen jiru ijoollee Amaaraa kanaadhaa bakka kan immoo jireenya garaadhaaf deemu jira. Karaa irratti illee nama maraatu illee qabanii waraananii Obe kana waraananii kan ajjeesan illee baay'ee jiru. Kana maamiltoota illee gaafanne qomoodhaa fi jedhanii gaafatanii miidhamlee garagaranii gara lololuutti deemu jechuudha. Hoogganni waraana keessan eenyudha? Maqaansaa Oromoodha moo saba biraati? Hoogganni saba biraadha. Maqaansaa eenyu jedhama? Taammiraatiin jedhama. Ayyee ati gaa sirnicha gantee gara waraana bilisummaa Oromootti dhufteetta. Ilmaan Oromoo achi keessatti hafaniin maal jetta? Ergaa maalii qabdaaf? Ilmaan Oromoo achi keessatti hafan baasuudhaaf fedhii guddaan qabatu hundumtuu bahee akkama bahee gara waraana bilisummaa Oromootti dabalame barbaada garuu rakkoo cimaatu kumsee cimaa jira. Kanaafuu hundumtuu bahee gara asii deeman barbaadan. Ayyee Oromticha miseensa raayyaa ittisa impaayera Itoophiyaa kan yeroo darbe naannoo Begii qubatanii turtanii dhiyeenya kana
jechuun erga lolli naannoo Begiitti banamee roobii darbee kaasee waraanni sirnichaa iddoon gara waraana bilisummaa Oromootti makamaa jiran keessaa atis nama tokko taatee baatee gara waraana bilisummaa Oromootti dhiyaattee waan keessa turte ammoo akkuma kee sirnicha tajaajilaa kan jiran keessaa baanii akka waraana bilisummaa Oromootti makamanii dhaamsa dabarsite maqaa dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaan guddaa galateeffadha.